obboleettii tiyya dhiirri mootummaa biyyaa ta'uu baatullee mootummaa mana ofii ta'uu barbaada. Abbaa fedhe maan ta'in dayyuus abbaa fedhe maan ta'in mana ofii keessatti mootummaa ta'ee bulchuu barbaada. Aangoo barbaada dhiirri jechuudha. Uumamaadhaan aangoo irra oolu malee akka irra dubartii irra ooltu hin barbaaddu. Ati aangoo sammaan kennineef xayyib. Ati mana keessatti anas bulchamaa jettaan. Firiidamii maan kenniniin. Firiidamii jechuun dhaqiitiin dubartii biraa wajjin waliin laaqadhuu jechuu miti. Firiidamii jechuun akka yaada kiyyaati jechuudha. Yooma inni galee amma dubartiin tokko hin jirti jechuudha. Yoo abbaan mana ol seene osoo inni assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jedhee irraan baafatin isii ammoo waan guyyaa kana ta'aa oli hunda dhaabbatuma itti himte jechuudha. Akkana ta'ee akkana salaamatu sanuu irraan qeebaltu jechuudha. Dongora nu qabnu keessa waa jarjaruu guddana dhugaa dubbachuudha. Yeroo hundalee deeran murteessuun gaarii miti. Nullee rakkoo jabdu kan akkuma abbaan manaa alaa seenedhaan waan gaarii ta'ee hamaa ta'ee waan naannoo sanii waan qe'ee isaanii waan maatii osoo inni uffata ofii kan dalagarraa dhufee ofirraa hin jijjiirin isin xab gootee garaa guutti jechuudha. Kun ta'uu hin qabaatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Yoo yaalmaan Oromoodha jirtu nageenyi balaadha. Baga nagaan jiraatanii baga nagaan dhuftanii rakkinni keenya guddaan dubartiin qabnu jechuudha. Rakkinni akka bultiin keenya diigamu taasisu tokko maalidha? Dhiiratti aangoo barbaadudha. Aangoo ana si bulchaa anatu akka fedhe si godhaa jenne kaayyoo akkasii jechuun ilaalcha akkasii sammuu keessatti fudhachuudha jechuudha. La aangoo mana sanii diqqaas ta'u gurraachas ta'u dheeraas ta'u gabaabaa ta'u fokkaatas bareedaa ta'u abbaa manaa kan keessan malee anaa miti si'ii miti. Atis gahee qabda atis aangoo qabda ta'ullee akkaataa manni sun itti bulu waan gaarii irratti ka adeemamu abbaa manaa kan keeti malee si'ii miti. Ati aangoo isa irraa mulqachuuf hin deemin. Tokko isaa kana inni lammataa jedhuun dubartiin jechuudha. Wanni bultiin keenya dafee akka diigamu taasisu jedhee yaadurraa ani iccitii hunda ka dhoofamuuf ka hin dhoofamnellee abbaa manaatii himudha. Iccitii maatii kan keetii, iccitii hiriyyaa kan keetii, iccitii kan kee wannuma takka laalka akka ollarraa fiddeen jechuudha. Akka ollarraa akka hiriyyaarraa dhageetteen akkasuma fiddee jechuudha itti dabaltee fa abbaa manaatii himti. Kun kiiloo gasii buusa malee jaalasi eda'ansisu dhugaa dubbachuudhaaf. Abbaa fedhe maan ta'in abbaa manaa kan keetii miti hiriyyaa kan kee haadha kan kee yoo ta'e icciitii hundi itti himin dhugaa rabbi namarraa kiiloo ufumaa kiiloo gabbuusaa deemta. Namni tokko jechuudha. Amma waa dhagahee dafee jechuudha fi abbaa manaa ta'e hiriyyaa ta'e itti hima. Itti himuun homaa miti. Garuu waa itti himamuu fi waa itti himamni adda baasuu qabda. An abbaa manaa kan kee iccitii dhoofadhuudha miti wanna siin jedhaa jiru. Abbaan manaa gaachana kan kee, abbaan manaa uffata kan keeti. Iccitiin kan kee iccitii isaati. Iccitii isaallee iccitii kan keeti. Ta'ullee akka samirraa dhufte waa hundaa yoo itti akkuma ollaa irraa dhageettiin, akkuma ganda irraa dhageettiin, akkuma tokko fa'aa jechuudha. Dhugaa rabbi dubartiin nu jechuudha kin qabnu keessa namni tokko jechuudha. Akkuma abbaan manaa alaa ol dhufee akkana dhaabbataa jiru uffata dalagaa isaa irraa dhufe saniidhaan waan guyyaa ta'aa oli kanatti himti. Akkana ta'ee kijibaa eedee jechuudha. Amma silaa yeroo sanitti itti himamuu qabaatu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yeroo sanitti abonnuma fe'ee yoo soduu ayyuu ta'e yeroo sani itti himamuu qabaatu. Tasgabbooftee mana keessa jechuun waguu inni hara galfatee uffata ofirraa jijjiiratee tasgabbaa'ee ta'e nyaata ofii nyaattee si kaatee itti himuu dandeetti jechuudha. Wanni si jarjarsee akkuma abbaa manaa akkana dhufee akkanatti alaan dhufee dhaabbateedha waan garaa qabdu hunda sitti gadduruutu hin jiru. Dhugaa sin jaalatu si jibbaa deema maaliif kijibdu qalaas ganamallee ati wanuma namaatti haasofta guyyaallee wanuma namaatti haasofta. Wanni nutaan immoo waa baay'ee jira jibbooda amma abbaan manaa narra fuudhee abbaan manaa kiyya akkas ta'e maalii ta'e maali sirra fuudhuun duratti maaltu narraa dhumate jechuun hanqina maaltu narraa jira maaltu narraa argamee abbaan manaa kiyya kun ija ala facaasaa dhugaa dubbachuu jechuudha. Dhiirri takkatti ija ala facaase taanaani achi ol deebisa rakkoodha. Iji isaanii ala takkatti gabbaate taanaani achi ol deebiseeti abbaa manaa kiyya godhan baay'ee ulfaata. Garuu dubartii kaayyoo qabdu irratti dubartii karoor isii bultii san ta'e irratti ijannoo isii bultii nama isa wajjin jiraadhu irratti deebisuu dandeetti. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiira gowwaa jallataa abbaa fedhee dubartii deebisa. Garuu dubartii jallattuu abbaa fedhen deebisuu yoo rabbi guddaa ta'e malee dubartiin nu jallannaan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf abadan deebuu hin dandeenyu. Dhugaa rabbi dhiira jallataa wayya dubartii jallattuura. Dhiira jallataani dubartii qarootu, dubartii hayyootu, dubartii gameetti deebisa jechuudha. Garuu dubartii jallattuu osoo maal goota miti yoo rabbiin guddaan gubbarraa qajeelche alatti
hin qajeeltu jechuudha. Daranuu itti dabaa deemna waan ta'eef. Kun uumama qabnu keessaa tokkodha. Alhamdulillahi inni biraa jechuudha. Inni biraa inni ijoolleen keenya osoo bultii masaanuun irra fuudhe maali jennee lafa dhiinnu kanarraa wanni tokko guddaan maalidha? Akka yaada kiyyaatitti abbaa manaa kan kee jechuudha. Abbaa ijoollee keetii haa ta'u, abbaa ganaa ijoollee hojii ijaarratte haa ta'u, abbaa fedhe haa ta'u, kabajaa kenniif, bakka kenniif, yeroo isaan malu kenniif. Yeroo hajaa kijiba kan keetti, yeroo oduu kan keetti himtuuf jechuudha. Namni tokko gisee inni waamuyyuu hin dhageetu. Garuu yogguu dubbuun qabatamuu hin dhageetti. Yeroo dubbii kan kee himuudhaaf itti deemtu qofa yeroo isaa fudhatin, yeroo isaan kenniniif, yeroo isaa kenniif, yeroo isaa kennuun kun ammoo deemeetiin dubartii bira ziyaaruu maal godhu akkas ta'u nama hamachuu wajjin teettanii nama hamachuudha miti. Isin jaalala keessanii yeroo walii kenna uumaa miti. Jaalalli haarawaa deema malee, jaalalli yoo namni haaromse malee, jaalalli dhugaa rabbi moofaa deema waan ta'eef. Inni sanii tokko ammoo jechuudha. Bilbila isaa yoo inni gadi ba'e fakkeenyaadha. Dubartiin tokko hundaa mitan gadi dubbataa jiru jechuudha. Harka caalu dubartiin harka caalu yeroo ammoo akkasii wagguu inni ala ba'e jechuudha. Inni fakkeenyaadhaaf amma kun bilbila haa jennu inni gadi ba'e bilbila kaayee gadi ba'a hatu lau gootii barbe bilbila san keessa ilaaluudhaaf yaa obboleettii tiyya hanga feete osoo eedde jechuudha. Hanga feete osoo eedde bilbila isaa maal gisee inni gabbayaa miti ofirra osoo hidhe jechuudha. Hanni harka barate abadan inumaata. Ati eeguu baadhu akkuma hateetiin ati maal gootare maaliif cinqite maaliif dararta yoo ati mana keessa qabatte dhiirri qaroon hin deemtu. Dhiira tokko jira gowwaan jechuudha. Ka waan jedhanii hin dhageenye kabajaa dubartii sanii, kabajaa haadha manaa sanii, ilaalcha haadha manaa sanii jechuudha. Akka aantummaa ilaalu jechuudha. Wannum isiin gooteef kana hunda, wannum isiin gaarii gooteef kana hunda akka fokkata akka ilaalu akka kalaasi waa hamtuu takka fudhatu jira jechuun dayyuusaa sanillee rabbi gaditti inshaallah si qajeelfatee yaada. Rabbi siif haa qajeelchu akkasii uyyalaa qabdu jechuudha. Kanaaf obboleettii tiyya abbaa manaa kan kee yoo inni gabbee tokko maal godha si fakkaata? Bilbila shaashaa gubbarraa kana jechuudha. Maal qabaa miti maqaa isaa maalidha? Iskiriina isaa kanaa gubbarratti kattiin cufatan, balbalattiin cufatan, lakkoofsa fa'aa maqaa fatti naqata. Maqaa fatti naqxi lakkoofsi isaan beektu waan ta'eef maqaa itti naqxi inni gadi baafar. Maqaa itti naqxi maalitti naqxi hin gubata. Daqiiqaa 7 daqiiqaa 5 gaafatti silkiin banamuudhaaf jechuudha. Inni alaa dhufa hin argi isiin na argu jetti barbe. Isii akka isaatitti akkuma isaa sanii kaayee jetti. Akkuma isaa sanii kaayee bilbilli kun bakkuma sanii deebi'e jetti. Garuu ati waan kan kee bakka keetti hin beektan gafe illee taanaan jechuudha. Inni numa beekaatuma jedhis. Eega bilbila isaa qorachuu barbaadde jechuudha. Bilbila isaa eega qorachuu barbaadde isuma biratti nakkeen bilbila kan kee ilaalaa jettaan. Inni si kennuu dhabuu danda'a. Garuu sisteem ittiin ati kennisiistu situ beeka jechuudha. Abbaa manaa kan kee maalirratti akkasitti kennu, maalirratti akka tole siif jedhu, maalirratti akka siif ajajamu ati hin beektu obboleettii yoo sobuun gaarii miti waan ta'eef. Kanaaf yeroo inni tole siif jedhe sanii bilbila isaa kana fuuteetiin itti kennita. Silaafuu jechuudha osoo shakkiin takka walirraa jiraachuu baate, osoo shakkiin jiraachuu baate. Wal amanuun takka jechuudha. Girgiin takka mana keessa jiraachuu baate abbaan manaa jechuu silkii ofii jechuudha. Silkii ofii lakkoofsatti galfatee sirraan cufatu waantu jira waan ta'eef. Kanaaf shakkii akkasiillee yoo qabaate bifa bareeduun itti amansiisuudha malee anas si beeka situ akkas ta'a alala keessa deemta jinnii ta'e akkasiin jedhiniini dhiirri gowwaadha. Sisu qajeelfata. Dhiira ammoo garaa laafanillee yeroo garaa si jabaatan jirallee garuu kana hundaa yoo qajeelchu anumaaf si waan ta'eef rabbiin ammoo abbaa manaa gaarii, abbaa manaa khayrii, abbaa manaa waa ati jetteen dhaga'u kana jechuun waan gaarii irratti jechuudha. Abbaa manaa waa hundatti kabajaa siif kennu, abbaa manaa waa hunda keessatti olaantummaa siif kennu jechuudha. Walumaa galattuuyyuu bakka guddaa siif kennu rabbi siif haa kennu. Warra qabuuf ammoo rabbiin akkasii isin haa godhu. Rabbi waa hunda jijjiira. Wanti guyyaa keessallee nama akkasii ta'uu baate inni guyyaa keessallee si jijjiiruu danda'a bareedduutiyya. Kanaaf yoo si balleesse dhiifama dursa nama badii qaba jennee osoo uummatatti harka qabu osoo hin taane badiin kiyya maalidha maal balleessee jedhee yoo of gaafadhe of gaafatte deebiin argama waan ta'eef. Kanaaf rabbi waa hunda isin haa laaffisu. Yeroo gaarii qabaadhaa dhiifama naaf godhaa isin dungadha ijoollee keenya shamarranii irra deeme
maalish qaqacoo wanti babareedu wanti isiniin jedheera nageetti horaa bulaa.